chee boya wama ita ya uduge toya yani salle zakumi hadaya dubasi ya rabbi ya moti dandaya arumanu godi irona makaya warsi gabbare jannata milkaya shirkin darini mulanu garin zadri Allah Allah ya rabbi abari nuti ararami ke makan gaffari nuzattari واغفر لنا ولوالدينا غفتا كمنا أغيو غلني موتي دري فما كينسي كجني أنبياء أولياء نتمليكني إسا غبرني إسا كوتيني أكنا ننجدي موتي نقاسني أنا تكوچون سايقنا شيطاني إلى أكجلو أمو إيغزني أمري هذا أبا جبه سارغاني هذا فبا كنا غيو غلني كيرانومي الله الرحمن رب بلسني غلط إنساني اغفر لنا ولوالدينا الله الله دينا اغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا ولوالدينا واغفر لنا ولوالدينا سمع غريم بكا كغدسني غندم باركني كرا وجدني عرب في جبان مغللني اتهم لتو خجلني سني ممتيادني وفي بلاوني ركوتين ملي توفين ارغني كسطو انا دغن كبني كم بدل ماني قران غرغراني يو قباتم في اي يوكاني باتني كلفا وترى فارا غرغراني بلا دبو في بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى جراتني سنين جنة بليوان كينا ككيري دا الحمد لله فارونك الله تي ربنا قها ولنو ديبسه سنين جنة دوبا شير ولي قدا invite اللي والقدا ولي دبرسا سنين جنة درسي زبنة إيرا الدامر سينا علي بن أبي طالب إن شاء الله تعالى ورفت ربين نها قدو اتدابنه سينا خالد اللي اتدابنا يربين فده ككرا يوتيوب قبت ديمو جيرو وان أدادا هدوتو سينا أدادا قرطاني أجرت سنين دبرو جرا سن الله إران فتنا جل ديما سنين جر إن شاء الله تعالى سينا علي أكما يادة مججارا kutaa 8ffaa kutaa 7ffaa barannee 8ffaa irratti dhaabbannee jechaadha insha Allahu ta'ala har'a kutaa 8ffaadhaan eegarra duuba Aliyyii bin Abi Xaalib radiyallahu anhu rabbi sarraa jaalatuuti imaama beekamaa jaalatamaa namni martuu agartanii kaaseenaa isaa hawwusanii دولا كيبري كيستس دولا كندقي كيستس دولا بدري كيستس وان إني دلقي بل إنان الراها سويني دبريج الريتشا بل إنان الراها سويني دبريج الردوبا هر أنتنا يو ربين عالما فده علي بن أبي طالب ربي سرها جالتو wani nuti isarraa haasoynu waa'ee gaafa fatii makkaati gaafa fatii makkaa Aliyyii bin Abi Xaalib radiyallahu anhu rabbi isarraa jaalatu gochi isaa maal ture gaafa saniin keessatti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam warri akka Khaalid bin Waliid faallee islaamawanii jiranii hedduun sahaabaadhaa islaamawanii jiran jechaadha warri gaafa durii gamasii aslolu jechu rabbi laaffisee islaamawanii jiran gaafa san sababaa kanaaf jecha nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam jeeshii hedduudha qaba gaafa kana jeeshii hedduu qaba duuba seenaa kanaan keessatti galmeen Aliyyii galmeesse maali yoo ka jedhamu taate nama lama tuyyuu warroonni mushrikaa ka dur nabii keenya azaa godhaa turan banii makhzuum gosa abbaa jahlii jechaadha mana obboleettii isaa ummu haani'iititti dheessan
yeroo nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam jajjabaate jechaa duuba. yeroo nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam jajjabaate jechaadha achitti dheessan. Aliyyi jara tana ajjeesu malee jedhee itti kakate. Ummu Haanii obboleettiin isaa hin ajjeeftu jettee mana itti cuftee deemtee nabii keenya dhayxee nama an nagaha godhe Aliyyi ajjeesu malee jedha yaa nabii rabbii akkamiin godhaa jettee itti himte duuba. Achirratti nabiin keenya nama ati nagaha goote nuti nagaha goone Aliyyi ajjeesuu hin danda'u jedheen duuba. Akkas irratti afwan obboleewwan daqiiqaa takka. duuba Aliyyi bin Abi Xaalib ajjeesu malee jedhe jara sanniin lamaan. Ummu Haanii immootu radiyallahu anhaa wa ardaahaa nama an nagaha godhe akkami ajjeefta nama natti baqate jettee nabii keenya dhayxee himnaan nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam nama isiin nagaha goote nagaha goone jedhee akkasiin du'a jalaa baase jechu. Aliyyi jagna dhiisuun barbaanne jala san duuba. Warra gaafa agartee nabiin keenya Makkaa keessa jiran nabii rakkisaa turan. Gaafa san nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam warroota agartee Makkaadhaa nama dhiiga isaanii dhangalaasaa jedhee halaal godhee jira, nama dhiisaa jedhee jira duuba. Warra Makkaa irraa nama isiniin lole malee tokkolleen hin lolinaa jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Nama tokkolleen hin lolinaa nama isiniin lole malee. Nama garii immoo keessaa maqaa dhahee yoo inni agartee kaa girdoo Kaabaa jalallee kaseenu taateen dhiisina ajjeesaa jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Akkana jedheetti nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam dhaame jechu. Warri sunnii warroota agartee mujrimummaa keessatti wasanaa bahan, kadiin rabbii agartee mul'atuu dhoowwuu keessatti wasanaa bahan, namni cubbuu dalaguu keessatti walirra caala, mujrimummaa keessatti walirra caala. Kanaaf nabiin keenya akkana jedhan. Nama san keessaa Haaris bin Nuqaydi bin Wahab nama jedhaniin. Inni kun maal balleesse? Gaafa Faaximaa nabii keenyatii fi akkasuma Ummu Kulsuum illee magaalaa Makkaa irraa baasanii gara Madiinatti oofan, gaala ittiin ari'ee lafaan dhahee jara achirraa gaalarraa lafaan dhahe duuba. Gocha hamaa dalage. Dubartii akkay godhuun hin barbaachisu silaa namni yoo walitti aarillee. Jibbaa nabirraa qabu kaka'e, jibbaa nabii keenyarraa qaburraa kaka'e ilmaan nabii keenyaa jireenya dhoowwe duuba. Ka akka isaa kana nabiin kennan dhiisina ajjeesaa jedhee maqaa dhahee dhaame. Yeroo kana Aliyyi bin Abi Xaalib radiyallahu anhu isa kana ajjeesuudhaan milkaa'e jechu. Aliyyitu ajjeese nama kana argatee gaafa saniin keessatti radiyallahu anhu wa ardaahu. Duuba seenaan Aliyyii hedduudha. Seenaan Aliyyii hedduu. Gaafa Makkaa cabseetiniini qabate nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam biyyi agartee kufrummatti jabduudha Araba keessaa Makkaa turte. Biyyoonni hedduun kalaas harka kennan. Jeeshii isaa gara adda addaa ergee ummata akka islaamummaa irraa qeebalan kadide akka lolaniin bakka adda addaa erge nabiin keenya. Khaalid bin Waliid radiyallahu anhu gara gosa agartee Juzeymaa jedhamtutti erge. Khaalid dhaqee jennaan ummanni islaamoyne jechuu kana hin tolchine yeroo dubbatan saba'anaa jedhan. Diin keenna dhiifne diin haarawa seenne jechuu. Waan duraan Qureeshiin jettee ummata ittiin arrabsitu zabana jaahiliyyummaadhaa ummata muslimaa. Saba'ata waliin jedhan. Diinii keessaa baatee diinii kan seente jedhaniin duuba nama islaamaween. Akka arrabaatti itti fayyadaman.
isaan dubbii kana jennaan Khaalid uma isaan haqii isaan agartee waan jedhan hin beekan himaaf dubbii kana jedhan malee islaamummaa diddaadhaaf hin jenne islaamofne jechuu barbaadaniiti dubbii kana jedhan duuba Khaalid waan isaan agartee ka islaamummaaf jedhan hin seene khaxaadhaan orma san fixe Khaalid bin Waliid radiyallahu anhu yeroo inni isaan fixee dubbii san dhagahe nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد رضي الله عنه اللهم إني أبرأ إليك مما صنع ترى لما كان جاء نبيك عليه الصلاة والسلام يا ربي أني أقرتيك كل لا هجر وان كالد دلق سن الراجي أني كيسا نجرو جدي جبوسا نما إسلام ما بربادة إسلامي نجتشو أفان أقرتيك أجيل شو دردبي إسلام ما نهاروا سبقنا جاء نسان saba'anaa jechuun kun diinii keenna ka durii irra jirru dhiifne diinii haarawaseen jechuu islaamummaa itti baanan isaan Khaalid immootu hin beeyni akkasi osoo hin hubatin fixe dubbii kana himnaan nabiin keenna salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi Aliyyiin ergee warra nama irraa fixan san cufaafuu gumaa kafali je'een Aliyyi akkasitti eega Khaalid galee booda dhaqee ummata san nama irraa ajjeesan cufaafuu gumaa kafalee waan harkatti hafellee agartee fedhinnaa kiyyaan ajaja nabii kennatiin kan ta'in kunoo isinii kennaa fudhadhaa jedhee kenneefi ummata gammachiisee booharsee biraa gaddeebi'e fadliin Aliyyi qabu darajaan Aliyyi qabu guddaa jedhaniin duuba bakka hedduu keessatti nabii kennarraa bakka bu'ee nabii kenna onnee isaa gammachiisa duuba Aliyyi bin Abi Xaalib radiyallahu anhu wardaa seenaan Aliyyi duuba dheeraadha akkuma san gaafa duula Huneynii keessatti kibraa lolaa dandeettii lolaa waan akkaan qabuuf jecha gaafa duula Huneynii yeroo agartee kaa sahaabaa nabii kennaa akkaan fixan azala malee namni hin du'uu malee osoo ka du'u taate Khaalid guyyaa san du'a je'an akka malee waraaname sahaabaa nabii kennaa hedduudha fixxe agartee duulli Huneynii namtichi agartee kaa hogganaan isaanii ka warra mushriktoota Maalik je'aniini inni kun agartee tooftaa ajaa'ibaa dalagee waraana laga keessa qubsiisee goda mara qabachiisee gizee sahaaban dhuftee gadi duuddu bakka kanaa nu darbatanii osoo hin beeyne xiyyi callaan itti rooba sahaabaa kallattii kanarraa xiyyi dhuftiin argan duuba na'u magaalarraa lafa dha'u ka fardarraa lafa dha'u ka dhaabataa garagalu callaa agarta duuba haala kanaan akka malee ummata muslimtootaa injifatte duuba waan godhan wallaalanii kallattii wallaalan duyda duubatti baqachuutti seenan sahaban nabii kenna nabiin kenna immootuu dhaabbatee gaangee isaa yaabbatee fuunduratti qaceelee ana nabiyyullaa kadhib ana ibnu abdulmuxxalib jedhe nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam ana nabiyyullaa kadhib ana ibnu abdulmuxxalib akkana je'aatii duratti gulufa yeroo kana agartee kaa ummanni abu sufiyaan illee abu sufiyaan binu haaris Abu Sufyaan lama beeka Abu Sufyaan bin Haaris kajan ilma abbeeraa nabii kennati isaa fi Abbaas abbeeraan nabii kennaa jari lamaan kun agartee ka lugaama gaangee nabii kennaa qabee kun faanoo isaa qabee akka nabiin duratti hin gulufne hambise namni gariin nabii bira hafanii gariin ni baqatanii achii lallabsuun godhamee warra gaafa agartee ahadii jaalalaa ka jedhan beey'atu ridwaa warra jedhan warra nabii kenna agartee du'arratti nabii kenna baallama godhan warra sanitti na lallabaa jedhe nabiin yeroo san Abbaas sagalee guddaa qabaa lallabe yaa warra nabii agartee du'arratti baallama gootan jedhe yaa warra beey'atu ridwaan jedhe itti lallabe duuba achumaa gulufaa gaddacha'an sahaban nabii kennaa qissaan keessi dheera'a yeroo kana agartee lolli oo'ee amma agartee walitti gadi jigate waraanni mushrikaatii fi ka muslimaa yeroo kana keessatti gurbaan tokko alaabaa gurraattii qabatee lolchiisaadha gamasii ay lola gama mushriktootatti as lola Aliyyi ilaalee arge nama agartee bira gahe gurbaan sun morma irraa fuudha ka lafa dhahellee biraan dabru ka jalaa baqatellee eboon reeba namni isa jalaan bahu akka malee namni lola oo'ise gama sanii isa ta'uu argee jennaan Aliyyi itti qaceele radiyallahu anhu gurbaan ansaaraa tokkollee isaa waliin itti qaceele nama kana ajjeefnu malee duulli kun hin cabu waraanni isaanii akkaan oo'u jira namni waraana oo'isu jiru kallattii sanii isa
isa ajjeesuu qabna jedhee kibraa lolaa waan qabuuf dandeettii lolaa waan qabuuf Aliyyii duratti qaceele duuba rabbi isarraa haa jaalatu. Yeroo kana rabbiin irra oolchee Aliyyii gurbaa san ajjeese achirraa waan turre jedha yeroo gabaabduu keessatti waraanni mushrikaa cabe duuba. Yeroo gabaabduu keessatti cabe. Aliyyii nama agartee gahee akkanaa qabu jedhan duula cufaa keessattuu gahee gurguddaa qabaa duula kana keessatti illee gahee akkanaati qabaa jedhan radiyallahu anhu. Akkana jedhan. Duuba nabiin keenya eega achirraa gara galellee biyyoota adda addaa keessa ergeetii waraana isaa akka agartee ka biyyoota adda addaa cabsan akka diiniin babal'atu wanni silaa gabbaramu ka aslitti silaa isaan gabbaran guutuun akka badu nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam jeeshii isaa kallattii adda addaa erge. Yeroo kana keessatti Aliyyi binu Abii Xaalib radiyallahu anhu rabbi isarraa haa jaalatu gara gosa Xayyi'iititti erge. Taabota tokko jira ka isaan zabana dheeraaf gabbaraa turan. Sanama isaan zabana dheeraaf gabbaraa turan. Ka ummanni ittiin jallatee ittiin bade jechu. Aliyyi gama sani qaceelee rabbi isarraa haa jaalatu. Yeroo kana agartee ka Aliyyi binu Abii Xaalib achi dhaqee ganda san dhaqee taabota san cabsee ummata islaamummatti naqe duuba. Aliyyi dhufee dhageennan ummanni harka kennuu malee Aliyyiin loluu hin danda'an zabana saniin keessatti. Aliyyi asadullahi lagaalib jechaadhaan beekama. Leenca Allaha hinjifataa jechaadhaan beekama. Umrii isaa xiqqashaadhaan eegalee mubaarazaa keessatti lola agartee walii bahan ka akka laalibbataa namni gamaa gamana dhaabbatee wallaalu keessatti hinjifannoodhaan agartee kaa yeroo cufaa injifannoo goonfatuu keessatti beekama. Gaafa duula Badrii taanan, gaafa duula Uhudii taanan, gaafa duula Khandaqii taanan, gaafa duula Khaybarii taanan, duula cufaan keessattuu Aliyyi jagna agartee kaa gamasii ay ba'utti namni ba'u Aliyyi. Zabana Khaalidilleen islaamawiin jechu. Namni yoo gamasii jagni isaanii hogganaan jeeshaa jabaan gamasii as bahe gama muslimtootati itti bahu Aliyyi dura hin jiru duuba. Rabbiilleen irra oolchee ima hinjifata duuba Aliyyi. Khaybar gaafa agartee kaa dhaqan marhabuu ka je'aniin ka yahudan rajulu yu'addu bi alfi rajulin gurbaa nama 1,000 madaala je'an Aliyyiitu ajjeese. Amri binu Abdi Widdii ka je'an ka gaafa duula agartee Khandaqii ummanni Qureeshii ummanni Arabaa rajulu yu'addu bi alfi rajulin je'anii isa beekan taarikatti gurbaa tokkocha nama 1,000 madaalamu ka je'aniin Aliyyiitu ajjeese duuba. Gaafa duula agartee Badrii akkasi duuba. Duullan cufa keessatti gahee gurguddaa qaba. Kana waan taheef jecha Aliyyiitu jeeshii qabatee dhufe jennaan ummanni agartee isaan loluufuu bahu in xiqqaata duuba. Namni Aliyyiin loluuf bahu in xiqqaata. Harka kennuu malee jechu. Akka malee dandeettii qaba lola keessatti. Rabbiilleen hinjifannoo ajaa'ibaa isaaf kenne. Akkasuma duuba Aliyyi lola callaa miti gaheen isaa agartee hedduutu jira duuba. Gahee gurguddaa qaba. Da'waa keessatti illee gaheen isaa agartee akka malee guddaa. Akkuma san duuba gandattii tanallee cabseeti gaafa san agartee taabottan isaa cabsee ummata islaamsisee gosa Xayyi'ii akkasitti galee jechaadha rabbi isarraa haa jaalatu Aliyyi binu Abii Xaalib. Akkuma san seenaan isaa kun duula agartee Tabuukii keessatti nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi gaafa san Aliyyiin gandatti dhiifateeti Madiinatti dhiifatee warra kiyya agartee kaamaatii eegi jedheeni akka sanit jeeshii guuratee yeroo bahu yeroo maddi isaa gamaa gamanallee laalu Aliyyi nama tokkolleen agarre nama Madiinaa keessatti hafe ummata munaafiqaa malee warra uzriin laalamtee fi gideen laalamtee fi hafe malee warra agartee ka harka hin qabne ka luka hin qabne ka miskiinummaa qabu ka uzrii qabu malee nama biraa of biratti hin agarre. Yeroo kana Aliyyi fiigee nabii keenya dhaqqabee yaa nabii rabbii dubartiif ijoollee keessan na dhiiftee deemtaa jedheen guyyaan hafuu guyyaan har'aa kun jedhe duuba. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan jedhaniin Aliyyiin yaa Aliyyi bakka agartee nabiyyanaa Haaruun Muusarraa ta'etti narraa ta'uun feetu jedhaniin walaakin laa nabiyya ba'adi immoo nabiyyummaan na boodaan jirtu malee jedhaniin. Gaafa agartee baallama rabbii isaa guutuu deemu nabiyyanaa Muusan nabiyyanaa Haaruuniin narraa bakka bu'i jedhee isa gandatti dhiifatee deeme. Darajaa Haaruun jiru jirtaa jedhen nabiin alayhi salaatu wassalaam. Immoo nabiyyii ta'uu hin dandeettu malee nabiyyummaan na boodaan jirtu jedhen nabiin alayhi salaatu wassalaam
dubbii tanaan Aliyyi binu Abii Xaalib gammachiise. Haala kanaan Aliyyi gaafa san Madiinaa keessatti hafe jechu. Gahee akkanaatti qaba gaafa kanallee. Akkuma san duuba hijra irraa ganna 9ffaa keessatti gaafa agartee eega Makkaa cabsanii galanii Makkaan agartee ka hijra irraa ganna 8ffatti cabsamte ummanni mushrikaa ka hajjii godhan biyyoota adda addaa irraa akkuma amma dhaqan kanatti zabana jaahiliyyummaallee biyya mara irraa dhaqanii hajjii godhanii bifti irratti godhan immootuu bifa har'aa kanaa miti. Ummanni dhaqanii yeroo hajjiidhaaf bakka san gayan huccuu ofirraa yaasaniitii qullaa agartee ka beeyti irra xawaafan. Huccuu agartee haraam ittiin dalayneen beeytii rabbiitirra xawaafnu jedhanii zabana jaahiliyyummaadhaa keessatti akka kana dalagan. Huccuu ofirraa yaasanii fiigan. Haga dubartiilleen huccuu ofirraa yaaftee qullaa akka dhalattetti akka garaa haadhatii buutetti ka jirtu akka sanitti beeytii tanarra xawaafti. Waan jettu immootuu afaanin har'aan keessatti qaamni kiyyanii mul'ataa immootuu nama nalaaleef halaaliin godhu jechaati agartee beeytii tanarra akkanatti xawaafti. Zabana jaahiliyyummaadhaa akkas ture. Duuba agartee nabiin kenna Abu Bakri Siddiiq erge akkasuma Aliyyi binu Abii Xaalib illee duuban erge. Akka har'a booda agartee namni qullaa hin hajjine ammallee akka agartee warri ahadii nabii kenna waliin qabu ahadii isaa akka guuttatan. Duuba agartee dubbii kanaan erge Abu Bakri Siddiiq Aliyyiin dura deemee bakka agartee ka dura gandarraa bahe eeganaa Aliyyiin duyda duuban erge nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam gaangee isaa agartee al-Ghadbaa'a ta jedhamtu yaabbisee akka sanitti dhufee Aliyyi binu Abii Xaalib rabbi isarraa haa jaalatu bakka bizil huleyfata jedhamutti agartee Abu Bakri Siddiiqin dhaqqabe duuba. Yeroo inni dhaqqabe Abu Bakri Siddiiq ni beekee situ amiira mo'anatu amiira jennaan situ amiiraa je'een ani ma'amuura sima jalattiin ergame akkuma si gargaaruuf nabiin na erge je'een. Akka sanitti agartee Makkaa tana dhufanii ummata hajjiidhaaf wal gahe Arafa dhaabbatanii lallabanii har'a booda warri taa'aa qullaadhaa beeytii rabbii dhufee xawaafuun hin ta'u hin gahu. Akkuma san agartee warri baallama nabii kennan waliin qabdan baallamni keessan ni guuttama haga muddaa agartee waliin qabdanii achi booda immoo jaahilummaan in jirtu wanni agartee jaahilummaadhaan dalagan sun je'anii amrii san cufa balleessan duuba. Lallaba san gaafa san namni lallabe Aliyyi binu Abii Xaalib. Aliyyi binu Abii Xaalib lallaba saniin keessatti rabbi isarraa haa jaalatu. Duuba akkasitti beeysa godhee beeysa isaa keessatti waa 4 dabarse. Waan je'e rabbi isarraa haa jaalatu. Laa yadkhulu aljannata illaa nafsun mu'minah. Jaannata kanan seenu lubbuu mu'minaa malee. Akkana jedhee lallabe gaafa saniin keessatti. Walaa yaxuufu bilbeeyti uryaanaa. Beeytii tanan xawaafu agartee kaa qullaa har'a booda namni qullaa xawaafuun hin ta'u je'en. Beekadhaa je'en dubbii tana. ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد فأحده إلى مدته. نمني نبي كنا في جدو إساتي جدو نبي كنا تبالم نجرو بالم نساها أغرتي يرو إساتي تساب قتمارا. ولا يحج المشركون بعد آمهم هذا. برنا ملي أغرتي مشركني أغرتي حجون انتهو تنا تكتي هيما قبدن تنا بودا مشركني أغرتي كابكا كان رفي حجون انتهو جانين دوبا. حالا كانان علي بن أبي طالب لبسي كان الدبر سجدشارا عرفة كيست الأبتي ربي سرها جالتو غافة أغرتني كا إجرى راغن سغلفا نبين كين إرغجتشو علي غافة كان اللي غهي أكنا كبا نمني لبسي سن دبر سي والغها قدا سن الرتي دبي سن انفلم إينو جنان إيغا أبا بكريتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ربي سرها جالتوتي. الله أكبر. دوب علي نما دبي كان بيك مججو akkuma san Aliyyi rabbi isarraa haa jaalatuuti gahee guddaadha qaba. Nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam Yahudaa banii Najraanititti xalayaa barreessee waan je'een agartee ka koottaa gama diinii kanaa je'ee agartee isaan yaame. Nabiin kenna alayhi salaatu wassalaam فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد
فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم آذنتكم بالحرب والسلام أكن جاء إرجع نبي طلع صلى الله عليه وسلم يهودا بني نجران تتطلع يرو بريس نبي محمد وانجد عليه الصلاة والسلام وانجا يهودا سنين أنيسيا مقرأ أغرتي ربي قبرو تتي نما قبرو إفتني نما قبرو الراقم ربي قبرو تتي سياما أما اللي قم أغرتي موتما ربي تتي سياما موتما نما إرا يو كان كددان تاتي جبيرا كفلتم ملي جراتشون سنين فنجرو يو كان اللي كددان تاتي lola malee wanni takkalleen jidduu kennan jiru jedhee nabiin kenna xalayaatti barreesse yeroo kana agartee yahudan banii najraanii walitti qabamtee mari'atte achumaa kaanee itti haadhaydhuu je'an wal gurmeessanii nama 14 riwaayaa biraa keessatti nama 60 yaabbatanii achirraa ka'anii dhufan yeroo dhufan agartee nabii kennatti nabiin madiinaa jira uffata imaltuudha ka yaabbatanii ittiin dhufan san ufirraa yaasanii uffata agartee ka hullaadhaa yuunifoormii bareedduu tanatti deebi'anii qubee zahabarraa tolfamte tana godhatanii babbareedanii nabii kennatti gad dhufan yeroo isaan dhufanii nabirratti salaammatan nabiin salaamtaa jalaa deebisuu dide itti deebi'anii jalaa deebisuu dide itti deebi'anii jalaa deebisuu dide wanni isaan uffatan waan shari'aan hin qeeballe duuba agartee kaa qubee warqirraa godhata tolfamte kana meeta akkanaa kana godhatanii kanaan deemanii kana shari'aan teennan ayyamtu kana irratti jibbe nabiin yeroo kana deemanii usmaanii ilma affaanitii fi abdurrahmaan bin awfitti dhaqan maalidhaaf jara kanaan wal beeyti yahudan tun naggadaaf jecha abdurrahmaan bin awfitii fi usmaaniin ilma affaanii ganda isaanii dhaqan yeroo hedduu kana keessatti waa wal barataniif jecha amma gama isaanii dhaqanii nabiyyiin keessan salaamtallee nurraa qeebaluu dide immootuu nu yaamee nuti dhufne maal agartammee malli isin nuu baaftan maali je'aniin yeroo kana abdurrahmaanii fi usmaan aliyyi bin abi xaalib isaan keessa jira gaafatan yaa aliyyi dubbii kanaan keessatti mee ati maal agarta je'aniin aliyyi waan jedhe uffata godhatan ka haarayaa ka amma agartee godhatan kana ofirraa yaasanii qubee isaanii ka warqirraa tolfame kanallee ofirraa yaasanii uffatuma imaltuu ittiin dhufan saniin haa itti dhaqanii je achii dubbii kana godhaa jennaan dubbii kana goote yahudan uffata isiidhaa san dhuffattee achirraa kaatee dhufte yeroo isiin dhuftee nabii kenna bira geette nabii irra salaamatte nabiin dura jalaa dide jalaa qeebale salaamtaa irra deebise achirratti waliin haasawa godhanii waan je'aniin islaamummaa ati itti nu yaamtu kana nuti si dura harkaa qabna je'aniin nabii kennan alayhi salaatu wassalaam akkana je'aniin akkana jedhanii nabii kennatti dubbatan salawaatu rabbii wasalaamu alayhi kunnaa muslimiina qablakum nuti isiniin durattuu muslima turre je'anii yahudan tun achirratti nabiin kenna jawaaba deebiseef salawaatu rabbii wasalaamu alayhi yamna'ukum min alislaami thalaatha akkana je'an nabiin islaamummarraa wanni isin dhoorgu waa sadii je'een nabiin islaamummaa islaama ta'uu keessan wanni faallessaa wanni islaamummaa keessan kijibsiisaa waa sadii hujii keessan sadii je'een maali sun duba waan jedheen ibaadatukum saliiba gabbartan je'een agartee ka ufii harka keessaniin tolchitanii muka harka keessaniin boccanii kana gabbartanii kanatu islaamummaa keessan daangessaa jeen akka isin islaaman ta'in kanatu hima masqala jedhanii ka isaan agartee ka gabbaran tolchanii agartee ka sujuudaniif kun muka harka isaaniitiin tolchan takkanaa ja'a je'een nabiin wa aklukumul khinziir ammallee karkarroo nyaatuu keessantu islaamummarraa isin daangessaa je'een shari'aan agartee karkarroo nyaadhaa jedhun jiru kitaabni isaanillee akkasuma daangessa lama وزعمكم أن لله ولدا أما اللي جتشو كيسني ربي في المتو جرى جتشو كيسني عيسى ابن مريم ابن الله جتا عيسى إلما مريمي إلما ربي تجتني كانتو إسندان قساجئين ربي إلمون قبو
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كنافو ربين المون قبو إن دلن اللي ربين سبحانه وتعالى كانتو إسلام ما كيسان كجب سيساني كجب دنجئ النبي عليه الصلاة والسلام واسدين كان إسلام ما كيسا اسم باسا جئين دوبا أجرت وان جانين ما لك تشتم صاحبنا وتقول إنه عبد الله ما لي برب ستا أغرتي صاحبك إن جانين قبل ربي تجتي نبينا عيسى نبي كان عليه الصلاة والسلام من الرب سنة إنه عبد الله ورسوله إني قبل ربي رسول ربي تجئ النبي عليه الصلاة والسلام كسن جتا سنيمتي يرو كان أغرتي نبي ربي تفيسا والمرمين جدو إسانتي تدمتي نبي قرآن تدليل فتى إسا وان جدانين أغرتي إني إلما ربي تيمتي ربي متي إيغا جتي نما أكا إسا أبا ملي أغرتي هذا الراد ألا تني بيتا جانين تقول تكا أغرتي جانين تكا أغرتي جانين نما أغرتي أبا ملي ألا تيسا ملي جنان أغرتي ربي سبحانه وتعالى آية قرآن بوسي مالك جت آية قرآن وان جتو إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فكين نبينا عيسى ذاك فكين نبينا آدم يجي ربي سبحانه وتعالى نبينا آدم ربي بي الرؤومتي إيغسني أرقمي جديني لبو التفوفي أرقمي أكنا جي ربي سبحانه وتعالى ثم قال له كن فيكون تهي جديني أغرتي المناماني تهي نبينا آدم نبينا عيسى هذا قبايو نبينا آدم هذا اللين قبو بيما ولك مشي ربين المنامات إجدي المنامات إدوبا كنافو فكين نبينا عيسى داكما فكين نبينا آدمية كسنر أغرتين ما أجائب كنو نبينا آدمي جئندو أجرت دوبا أغرتي دبين هركابت دي أمة يهودا شيكولي إساني كيسوت إساني كولك بمني دفن بيكولي إساني دبين أجت هركافة جاتي ولي قلو دفن دوبا أجرت دوبا نما حقر جروفي نما حقر جره ربي إني بيكا والها أبارو رت ولي قلن والها أبارو كان رت ولي قلن ربي سبحانه وتعالى آية أغرتك أكا والأباران آية بوس ربي سبحانه وتعالى آية بوس نما حقرن جر ككرا إرهن جر ربين هبل سجنة ولا أبار رجعني سنرت ولي قلن أن اللي رحيمك ينيا مدى إسن اللي رحيمك سيا مدى جئن نبين أجمع ديمي فاطمة يامتيتي إلما إسيدا إلمان علي لمان حسني فسين اللي يامتي قد يا أول أبار راف يهودان ويت نبين درتي قد به علي في ماتي علي تيفي لبو إسال لي قبته جيش ربي كنتي دلقو رف جيش يهودا يرو كنان كيستي دوبا أغرتي نمني نبيين أباري تكلين أكا هنافن نبيكني سينا أسين درتي دبرين كيستي كوبا كبني قومي أسين درات نبيين إساني أباري هلاكم تشوفا كوبا كبني نمني كنلين نبيي حقاته نبيكني بيكادي دمالي يرو كان سودان إسان كيستي أرقمتي لكن نتسي ولين أبار رجانين كلاس ولي قال لا وان نركيت نركاه جانين كلاس وان نركيت نركاه جانين نفرنا تأباري تنا نراديس جانين أكست دوبا ولي قلت جدو إساني تتؤمن نبي كن عليه الصلاة والسلام جبير ركاه دوبا إسلام ما إسان كبلو دينان جبير كفلاني أكبولان حالا كنان بولان جتشارا قاف كان اللي نمني أغرتي يهوداتنا أكا دبسو برأي أرقي علي بن أبي طالب علي قهي قداقا أما اللي إلمان إسا ولين قافسا ديني كانت أمنتاك أباتشو إسات الراككي أباري سنين كيست علي نبي ربي هندن صلوات ربي وسلامه عليه والأبار رجعني يرو أباري إرت ولي قلن جتشو والأبارو إرت ماتي علي ملي نبين كينا ماتي برانكب ماتي نساء ماتي علييت ماتي علي قورتين نبين كنا قرتي والأبار رجعني أكسيتي قد بيان دوبا
akkasitti duuba rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ummanni yahudaadhaa nabiyyii ta'uu waan beekaniif jecha sodaatanii eegasanii amrii sanirraa dhaabbatan jechuu. Aliyyii gahee akkanaa qaba. Akkuma san Aliyyii qaadillee ta'ee ture, daa'illee ta'ee ture, nama karaa rabbiititti nama yaamu, nama akkasuma agartee murtii godhu qaadii biyyaallee ta'ee jira. Nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam Aliyyiin biyya Yemanitti erge. Yeman tana dhaqiitii agartee ka ummata diinitti yaami jeen. Khaalid bin Waliid ergeetii Khaalid bin Waliid Yemaniin Aliyyiin dura dhaqee ummata diinitti yaamee ummanni islaamawuu didan. Eegasanii Aliyyiin duuban erge. Aliyyi dhaqee ganama subii waytii salaata agartee ummata walitti qabee salaatenii lafaa ka'e. Gosti hamdaanii ta Yeman keessa jirtu guutuun ay garagalte Aliyyi irratti qara'ee yaamee jennaan gosti guutuu yeroo takka keessatti amante. Rabbiin arraba isaa irra waan kaahe subhaanahu wa ta'ala. Khaalid bin Waliid illee agartee rabbi waan kenneef qaba seeyfii isaa kenne. Dhiira seeyfiidhaan agartee ka funya uritti nama islaamsisu. Aliyyiin immoo arraba isaatirrallee waa kaahee seeyfii isaatirrallee waa kaahe rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Gosti hamdaan ta Yeman keessa jirtu guutuu yeroo takkatti islaamoyte duuba. Yeroo achirraa xalayaa barreessee Aliyyi agartee gosti guutunnaa islaamoyte jedhee gama nabii rabbiititti xalayaan dhufte, nabiin rabbii bakka taa'urraa gadi bu'ee sujuudu shukrii bu'e. Salawaatu rabbii wa salaamuu alayhi. Achirraa gad bu'ee sujuudu shukrii bu'e nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Waan Aliyyi dalage saniifi nabiin kennallee dhiini namaa osoo hin dhangala'in namni akkanumatti agartee islaamahuu kana namuu itti gammada. Haala kanaan Aliyyi radiyallahu anhu gosa hamdaanii ta Yeman keessa jirtu guutuu islaamsise jechuudha. Akkana duba. Aliyyi akkana dalage. Duuba insha Allahu ta'aalaa seenaan Aliyyi ni dheerata. Yoo rabbiin aalamaa fedhe darsii Aliyyiitti walit deebine rabbi agartanii ka walitti nu haa dhaabu insha Allahu ta'aalaa. Akka agartanii wanni addaan nu muraa jidduu kennatti hin argamne du'aayii kadhadhaa insha Allahu ta'aalaa. Akka rabbi nu ficcisiisu jechaadha. Akkuma nu eegalchiisen, akkuma seenaa Abbaa Bakrii nu ficcisiisetti, akkuma seenaa Umarii nu ficcisiisetti, akkuma seenaa Usmaanii nu ficcisiisetti, akkuma seenaa sahaabdota hedduudhaa nu ficcisiisetti, akkasuma seenaan karatti nu harkaa dhaabbate ka Aliyyiitii fi ka Khaalidi. Ka Khaalidillee gara YouTube irratti isinii deemu jira insha Allahu ta'aalaa amma itti deebina. Waan hedduutu karasiillee gad isinii dhiifama. YouTube illee as gubba irratti agartanii ka isinii maxxansee jira. Asirratti gadi kilik gootanii achirraan seenuu ni dandeettanii warri duraan hin qabne. Akkasuma peejii kiyyallee fila'uu godhaa walii facaasaati. Namni hordofuu barbaaddan jala deema. Darsii hedduu asirratti deema. Yoo rabbiin aalamaa fedhe murannee lafaa kaane rabbiilleen insha Allahu ta'aalaa irratti nu haa qabu. Du'aayii nu kadhaa akka rabbiin insha Allahu ta'aalaa nu anjessu. Akkasiiti duuba jajjabaadhaatii karaa maraanuu hordofaa. Insha Allahu ta'aalaa darsii agartanii asirratti deemtu cufaa hordofaa. Rabbiin warra waan eegale bakkaan gahu rabbiin haa godhu. Akkasin isiniin jedhaa galatoomaa sheer walii godhaa invaayitillee wal godhaa wal dhaqqabsiisaa ka balliguu anni walau aayaa jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam. Ayata takkallee osoo taate narraa geessaa jedhee ani isinit geesse isinillee saahibban keessanit geessaa. Haala kanaan akka wal gargaarree nabii keenyaa kana akka sahaabaa wal gargaartee bakkaan geettetti isaan lukaan itti deemanii nuti sheer godhuun dadhabnure. Nuti manuma keenna teenee mobaayila keennan sheer godhuun dadhabnu obboleewwan keenya saahibban waliitti erguu jechuudha. Aliyyiin amma dubbataa jirru ka agartee da'waadhaaf ka'ee biyya Yeman deeme kun dachii hagam guyyaa hagam deemee itti beelahee itti dheebbotee lafa kana qaxxaamuree agartee biyya san dhaqee diinii kana dhaqqabsiise. Seenaa amma nuti haasa'u jirru kana kan nuti laaftumatti walii himuu jirru kana waan isaan lukaan walitti yaa'an jechuudha. Kanaaf agartanii da'waa kana wal haa dhaqqabsiifnu. Waan beeynu agartee walii haa dabarsinuu dandeettii kennatti haa fayyadamnu. Akkanan isiniin jedhaa wajazaakumullahu khayran salaatan na biraa gahe. Galatooma insha Allah rabbiin nagaha waliin nu haa deebisu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ma assalaam ila liqaa.